Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundaatti isiniif baay'atu akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota Hope Channel Itoophiyaa. Sagantaa addaa ogbarruu barootaa jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Sagantaa kana jalatti fakkeenyota gooftaan Yesuus ittiin barsiisuuf fayyadame akkasumas kitaaba qulqulluu keenya keessatti karaa Waaqayyo karaan beekamneen dubbachaa ture walitti fiduudhaan kan walii wajjiniin ilaalaa adeemnu ta'a. Haalli dhiyeessii isaatii immoo bifa seenaa himuutiin kan dhiyaatu yommuu ta'u walitti fufinsaan sagantaa kana isiniif qabadhee dhiyaachuuf qophiidha jechuudha. Har'aa kaanee sagantaa ogbarruu barootaa kutaa adda addaatiin walii wajjiniin ilaalla. Isa har'aatiin uumama boqonnaa 22 isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Uumamni boqonnaa 22 akkuma isin beektan waa'ee Abrahaamiif waa'ee ilma isaa Yisihaaqiin nutti hima. Gaaf tokko Waaqayyo Abrahaamiin waamee ilma kee isa jaallattu gaara Mooriyaa irratti geessiitii aarsaa naaf dhiyeessii ittiin jedhe. Kan isin ajaa'iboo jiraate inni Abrahaamiin akkas jedhu Waaqi kun ijoollee keessan akka warra Amoorotaatti akka warra Mo'aabotaatti aarsaa gootanii akka hin dhiyeessine namni kana godhe mandara Israa'el keessaa haa balleeffamu abaaramaadha jedhee dubbatee ture. Waaqayyo garuu guyyaa kan biraa Abrahaamiin yaa Abrahaam mucaa kee isa jaallattu Yisihaaqiin gaara Mooriyaa keessaa gaarotan si agarsiisu irratti dhaqi aarsaa naaf dhiyeessii ittiin jedhe. Isin ajaa'ibu Waaqi daa'imman aarsaan godhinaa mucaa keessan aarsaa gootanii dhiyeessinaa jedhee saba kan biraa akeekkachiisaa ture. Har'a Abrahaam michuu isaa isa jaallatuun mucaa kee aarsaa naa dhiyeessedha. Seenaan kun guutummaan isaa uumama boqonnaa 22 irra jira. Isin ofii keessan seenaa kan akka qayyabattan nan barbaada. Ani garuu achi keessaa ergaa isin har'a dhaga'uutu isin irra jira jedhee yaade qofaan isiniif qooduu barbaada. Gaara Mooriyaa irratti. Ergaa kana akkuma fudhateen Abrahaam mucaa isaa isa jaallatu, isa baay'ee mararsiifatu, isa karaa isaa kakuun galma ga'u, isa karaa isaa sabni Waaqayyoo hin baay'atu, hin eebbifamu jedhamee itti himame sana fudhatee aarsaa dhiyeessuuf ka'e. Abrahaam mucaa isaa kana aarsaa dhiyeessuudhaaf guyyoota 3 kan ta'u karaarra adeeme. Abidda baatee, qoraan baatee, harree fe'atee, dargaggoota 2 isaa wajjin fudhatee karaa guyyaa 3 adeeman. Erga guyyaa 3 karaa adeemanii booda guyyaa 3ffaa irratti gaara Mooriyaa fagootti argan. Gaara Mooriyaa irratti yeroo dhiyaatan Waaqayyo ammas akkasittiin jedhe gaara Mooriyaa keessaa gaarota jiran kana caalaa isan sitti agarsiisu irratti aarsaa naa dhiyeessedha. Waaqayyoof gaarri hundumtuu gaara miti. Waaqayyoof bakki hundumtuu bakka miti. Waaqayyoof waaqeffannaan hundumtuu waaqeffannaa miti. Kanaaf bakki itti waaqeffamus akka itti waaqeffamus akka itti Waaqayyo namatti hime ta'uu qaba. Kanaaf Waaqayyo Abrahaamiin gaara Mooriyaa irra gaara san sitti agarsiisu irratti dhaqee aarsaa naa dhiyeessi ittiin jedhe. Kanaaf Abrahaam gaara Mooriyaa irra ga'ee mucaasaa aarsaa godhee dhiyeesse. Achituu hin gahin garuu guyyoota 3f karaarra deemaa yommuu ture akka abbaatti akka abbaa mucaasaa jaallatutti waa'ee mucaasaa isa yaachisaa ture. Garuu Waaqayyo irratti amantii guddaa waan qabuuf Waaqayyo irratti quufe, isa irratti dhiifate. Waaqayyoof mucaasaa yoo aarsaa dhiyeesse illee Waaqni inni amanatu kun Waaqa mucaasaa yoo du'a keessaa kaasee isaa kennuu danda'u akka ta'e macaafa warra Ibrootaa keessatti barraa'ee jira. Kanaaf Abrahaam karaa dheeraa deemee gaara Mooriyaa irra ga'eetu mucaasaa walitti hidhee iddoo aarsaa irra ciibse. Aarsaa ijaaree mucaasaa achirra akkuma inni kaa'een billaa luqqifatee morma mucaasaa irra akkuma inni kaa'een Waaqayyo yaa Abrahaam ani amma akkati na jaallattu argeera. Akkati naaf abboomamtu argeera. Amantiin kee guddaa akka ta'e hubadheera.
mucaa kee omaan godhin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Achii booda hoolaa kan biraa mucaa kee bakka bu'u qopheesseera. Gara dudduuba kee ilaali. Mucaa kee bakka bu'ee kan aarsaa dhiyaatu hoolaan jiraattiin jedhe. Waaqayyo dinqiidha. Waan nama barsiisuu barbaadu karaa nu hin beekneen nutti dubbata. Abrahaamitti Waaqayyo akka inni xiyyeeffannoodhaan ergaa sana ilaaluuf mucaa kee aarsaa naa godhi naa dhiyeessedha. Waaqayyo baroota hundumaa keessatti wantoota akka nuyi xiyyeeffannoodhaan ilaallu barbaadu karaa dingata, karaa hin beekamne, akka hin baratamnetti nutti dubbata. Kanaaf Abrahaamiin akka inni ergaa wanta sanaa xiyyeeffannoodhaan ilaaluuf yaa Abrahaam mucaa kee aarsaa naa godhedha. Achii booda ergaa wanta kanaa maali? Hiikoo wanta kanaa maali kan jedhu Abrahaamiif hin galle. Waggoota dheeraa wantoota fiixaan ba'uuf jiran Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Abrahaam gaara Mooriyaa irratti hoolaa ilma isaa bakka bu'u argatee hoolaa sana qalee aarsaa dhiyeessee nagaadhaan gara mana isaatti gale. Hiikoon ergaa kanaa garuu waggoota dheeraa boodayyuu namoota baay'eef hin galle. Ammas Waaqayyo sana namoota barsiisuudhaaf gaara Mooriyaa irratti irra deddeebi'ee mul'ate. Inni tokkoffaa seenaa baraasa tokkoffaa boqonnaa 21 lakkoofsa 24 irratti seenaa kana argattu. Gaaf tokko Waaqayyo Daawit yeroo inni cubbuu hojjete gaara Mooriyaa irratti ol kottutti hin jedhe. Gaara Mooriyaa irratti ol ba'ee gaafa inni fuula Waaqayyo dura dhaabbatu cubbuu isaaf dhiifama akka inni argatu godheetu ammoo seenaa biraa hojjete. Oobdii Ornaan keessatti gaara Mooriyaa irratti wajjiniin haasa'ee duuti saba sanarraa akka dhaabbatu godhe. Seenaa sana xinnoo achi deebitanii akka yaaddan kan hin barbaadu. Macaafa seenaa baraasa duraa boqonnaa 21 irratti Daawit cubbuu hojjetee ture. Cubbuun inni hojjete suni sabni Israa'el baay'achaa yeroo dhufan innis nagaa qabaachaa yommuu dhufe waan mootummaansaa ayyama Waaqayyoo malee nagaa akkasii argate itti fakkaatee humna isaaf aangoo isaatiin waan nagaa argate itti fakkaateetu saba Israa'eliin naalakkaa warra lolaaf ga'anii hedheettiin of jajuu barbaade. Kana isa jalaa rukutuuf Waaqayyo gurguddoota inni qabu hundumaa rukute. Isa dura Daawititti waan ta'e tokkotti hime Waaqayyo. Wanti inni Daawititti itti hime waan sadiin sitti fidaati sadan keessaa tokko filadhu jedhe. Beela waggaa 3 biyya kee keessa akka dhufu barbaaddaa? Inni lammataa immoo ji'oota 3 diinni biyya kee booji'ee si weeraree akka si gidirsu barbaaddaa? Inni sadaffaan immoo dha'ichi guyyoota 3 mandara keetti biyya keetti akka dhufu barbaaddaa jennaan Daawit. Harka Waaqayyoo danda'aadha waan ta'eef harka namaatti Waaqayyo dabarsee akka hin laanne barbaada jedheen. Kanaaf dha'icha guyyoota 3 filate. Guyyoota 3 ergamaan Waaqayyoo biyya Daawit bulchu keessa naanna'ee namanni ijarra kaa'ate hundumaa duraa ajjeese. Ergasii booda Daawitiif Waaqayyo gaara Mooriyaa irratti wal arganii Daawit cubbuusaaf dhiifamsa argateetu araarri buufame. Saba sanarraas ergamaan ajjeesuun dhaabbate. Waaqayyoof Daawit yeroo lammaffaa akkuma Abrahaam gaara Mooriyaa irratti wal argan. Duuti saba Israa'elitti dhufes achirratti kakuudhaan irraa dhaabbate. Isa qofaa miti. Yeroo sadaffaa Waaqayyo Daawit iddoo sanatti mana qulqullummaa ijaaruuf yommuu jedhe inni nama lolaa nama cubbamaa waan ta'eef Waaqayyo mana naan ijaartutti hin jedhe. Ilma kee Solomoontu mana naa ijaaraa jedhetti dubbatee ture. Yeroo sadaffaadhaaf gaara Mooriyaa irratti seenaa baraasa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaatanii yommuu ilaaltan Solomoon ilmi Daawit gaara Mooriyaa sana irratti deebi'ee mana qulqullummaa ijaare. Akkuma Abrahaam gaara Mooriyaa irratti dhaqee aarsaa dhiyeesse. Daawitis gaara Mooriyaa irratti aarsaa dhiyeesse. Akkuma Daawit gaara Mooriyaa irratti iddoo waaqeffannaa ijaare, Solomoonis mana qulqullummaa achirratti ijaare. Kanaaf gaarri Mooriyaa iddoo Waaqayyoof namoonni isaatti wal argaa turanidha. Waaqayyo karaan beekamne namootatti dubbata. Guyyaa tokko guyyoota keessaa guyyaa tokko Waaqayyo Abrahaamiin gaara Mooriyaa irratti mucaa kee aarsaa naa dhiyeessini jedhe sun har'as deebi'ee Daawitii wajjin ergasiis deebi'ee Solomoonii wajjin gaara Mooriyaa irratti wal arganiiru. Hundumaa caalaa immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irratti lakkoofsa 17 kaatanii haga 18tti yommuu ilaaltan gaarri Golgootaa
iddoon gooftaan Yesuus dhufeetti waggoota dheeraa booda dhufeetti fannifame sun gaara Mooriyaa jedhamee beekama. Gaarri Mooriyaa seenaa kana fakkaatu qaba. Kanaaf gaaficha Waaqayyo Abrahaamin waamee mucaa kee aarsaa naa dhiyeessi kan inni jedhe sun gaara Mooriyaa irratti akkuma ture. Oolaan Isiyaaqiin bakka bu'ee aarsaa dhiyeesses gaara Mooriyaa irratti akkuma argame. Inni Daawit gaara Mooriyaa irratti aarsaa dhiyeessee cubbuu saba isaatiif dhiifamsa argisiise sunis akkuma kana inni Solomoon gaara Mooriyaa irratti mana qulqullummaa ijaaree dhiifamsa saba Waaqayyoof gochaa ture sunis kan inni agarsiisu isa Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irratti gooftaan Yesuus gaara Mooriyaa irra dhufe fannoo isaa baattatee aarsaa ta'ee dhiyaate bakka cubbamootaa oolaan mudaa hin qabne sun aarsaa ta'ee dhiyaate. Fayyinnis karaa isaa nuuf argamsiifame. Hamma inni gaara Mooriyaa irratti garuu ga'u irratti hamma gaafa inni gaara Mooriyaa ga'utti garuu cubbamoonni itti gahisan itti tufaniitu eenyutu ammas itti tufee yoo dhuguma abbaa kana si godhe beekte nutti himi jedhan rukutanii kabalaniitu yoo dhuguma ati raajii taate Waaqayyo biraa dhufte taate nama ammas rukute nutti himi ittiin jedhan. Gooftaan Yesuus gaara Mooriyaa irratti akka qorannoon adda addaa ibsutti gaarri Mooriyaa Abrahaam irratti aarsaa dhiyeesse, Daawit irratti aarsaa dhiyeesse, Solomoon mana qulqullummaa irratti ijaare sun gooftaa Yesuus irraa hawwii argate. Gooftaa Yesuus gaara sana irratti ijoollee isaatiif dhiifamsa cubbuu argamsiise. Achirratti gidirfame. Achirratti bakka cubbamootaa bu'ee oolaan mudaa hin qabne dhiyaate. Kan Waaqayyo Abrahaamin waamee mucaa kee aarsaa naa dhiyeessi jedheef isa baroota baay'ee booda gooftaan dhufee aarsaa ta'uuf jiru kana ibsuuf jedheeti. Saba Waaqayyo warri ergaa kana dhaggeeffachaa jirtan kitaabni qulqulluun hogbarruu barootaati. Kan baroonni hin jijjiirre, kan ergaa gabaabaa barootaaf turu iddoo tokkotti ittiin ibsame. Hogbarruun waan lamaan beekama. Inni tokko ergaa dheeraa jechoota gabaabaadhaan gocha gabaabaadhaan ibsuudha. Inni kan biraan immoo hogbarruu wanti adda godhu karaan baratamne dubbachuudha. Gaara Mooriyaa irratti ergaan dhiyaate kun kara lamaan of keessaa qaba. Waaqayyo karaan baratamne Abrahaamitti dubbate. Waaqa aarsaa daa'immanii hin barbaannetu akka Abrahaamiif sanyiinsaa ergaa sana xiyyeeffannoodhaan ilaalaniif mucaa kee aarsaa naa godheedha. Ergaan isaa maayini akka isaan xiyyeeffannoodhaan ergaa kana ilaalaniif. Waaqayyo aarsaa daa'immanii hin barbaadu. Aarsaa horiiyyuu dhiiseera. Aarsaa korbeessa hoolaas hin fedhu. Aarsaa horii coccoomoos hin barbaadu. Garuu kan inni kana godheef karaa kaleessa dubbatamaa hin turre dubbatee akka namoonni ergaa sanaaf xiyyeeffannoo kennan barbaade. Kun amala ogbarruuti. Amalli ogbarruu karaa namni hin beekneen xiyyeeffannoo ergaan argachuu akka qabu yoo barbaanne karaan baratamneen dubbachuutu nurra jira. Kun amala ogbarruuti. Inni kan biraan immoo ergaan ogbarruudhaan darbu jecha gabaabaadhaan ergaa gabaabaadhaan gocha barootaaf turu katabuudha. Kanaaf ergaa kana keessatti wanti nu arginu Waaqayyo gochaa barootaaf turu ergaa yeroo dheeraa of keessaa qabu barreeffama xiqqoodhaan dhiyeesse Waaqayyo. Kanaaf sagantaan ogbarruu barootaa seenaawwan akkasii walitti fiduudhaan hamma danda'ametti yeroo gabaabaa keessatti ergaa gabaabaa isiniif qooduuf yaala. Har'a egaa walumaa galatti gaarri Mooriyaa iddoon mucaan Abrahaam irratti dhiyaate sun gaarri Mooriyaa inni Daawit irratti ol ba'ee aarsaa dhiyeessee cubbuusaaf dhiifama argate sun gaarri Mooriyaa inni Solomoon irratti mana qulqullummaa ijaare sun gooftaa Yesuusiin dhufee goolabbii argate. Gooftaan Yesuus gaaruma sana irratti fannoo isaa baatee cubbamootaan kabalamaa rukutamaa geeffameetu achitti fannootti fannifame. Cubbamoota gidduutti fannifame oolaan mudaa hin qabne sun namoota cubbamoota bakka bu'ee aarsaa dhiyeesse. Akkuma oolaan Isihaaq ilma Abrahaamiin bakka bu'ee oolaa qulqulluun gorra'ame gooftaan Yesuus warra cubbamoota bakka bu'ee gaara Mooriyaa irratti aarsaa ta'e dhiyaate.
sagantaan ogbarruu barootaa keenya har'aa kanaan goolabamaa. Sagantaa ittaanu keessatti ergaa biraa isinii qabannee dhiyaanna. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.